ani dhuunfaa kootiin etoon har'a hoggansa biyya kanaa ta'e dhuunfaa koodhaan carraa eenyuyyuu hin argan. Namni barcumatti kanaaf jedheetu kaleessa meeshaa qabatee bosona galee kan wal ajjeessaa ture. Afrikaa keessatti haafu Itoophiyaa taayitaadhaaf wal fixe namni kaleessa taayitaadhaaf barcumaaf. Maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu hin arganneen argadhe. Ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koofi. Saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba. Maaliif kabaja kanatti hore, ulfina kanatti hore, jaalala naa kennee sadarkaa kanaan kan nageessise ga'umsaa fi dandeettii dhuunfaa lammaa miti saba kana. Eessatti yoon hojjedheefin bu'aa buusaa fi yaadeen kamirraayyuu wannoo ta'e hojjechuun qaba malee ija taayitaa yoo laalu carraa namni kamiin arganneen argadha. Yoo ta'e isa utaalee fudhachuudha kan ani qabu har'a. Isa miti garuu ani kabaja dhuunfaan qabu kabaji koo saba koo wajjin. Sabi kun yoo kabajame yoo ulfina argateen duukaa kabajaman. Waan ta'eef ija kanaan ilaalleeti kan nuti hojjetaa jirru kanarratti homaa tokko uummanni keenya shakkii godhachuun irra hin jiraatu. Murtii dhaabni keenya murteessu hamma nuu galee fi hamma beekumsi keenya qaqqabetti saba kana karaa fayyaduun kan nuti hojjetaa jirru. Tokko as geenye eenyuun sodaannee ajaja eenyuutiin hojjenna jedhee namni yaadu yoo jiraate gowwaadha. Yoo asirra ga'ee OPDO'n ajajamee hojjeta ta'e gowwaadha, jaamaadha. Ofiif bada malee saba kana balleessuu hin danda'u. Saba kana balleessuu qabsoo saba kana dhaamsuu hin danda'u.